Inaantee silaa madaamuun Itoophiyaatti galte jedha. Tun immoo maal hojjetti jedhana maal hojiif Itoophiyaa deemte? Inaantee nama hidhee akkana argitanii beektu namni akkana Itoophiyaa keessa jira. Ifa manaa godhaateen yeroo jalqabaatiif an arge waan akkana argee hin beeku dhuguma sinin jedha. Nama hidhee akkanattis qabus argee hin beeku yeroo jalqabaatiif an argee sinin jedha shi. Madaamiin immoo baay'inaan yeroo ammaa arabdoonni Itoophiyaa keessatti argamaa jiru. Asitti immoo amma kan baatutu harreedha moo kan baattamutu harreedha jettumee jiran. Mee kam keessa jirtu isin? Kan baatetu harreedha moo kan baattamutu harreedha jettanii yaaddu? Yaa Rabbii kiyya. Akkuma jedhe bassuun akkuma jedhe biyyattiin gara hoolotaa deemti kan jedhe amma adaamaan geenye. Agamma adaamaan geenye biyyattiin garuu ani yeroo mana gabbahe bari biyyattiin mataadhaan yaaduu dhiisteti lukaan yaadaa jirti natti fakkaate. Yaa Rabbi yaa bara keenya kan nagaaleen daganne ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessanii bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa gahu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan egaa waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Har'a viidiyoo kanarratti wanni ani dubbachuu dhufe viidiyoo jalqabaa madaamiin namoota Itoophiyaa faana dhaabbattee jirtu sanii jechuudha. Garuu ani Itoophiyaa keessa ta'e wanti akkana garam akka jiru hin beeku. Ani viidiyoo irratti an argee anaafuu gaafidha. Garuu koomentoota garagaraatiitu immoo nagarrame viidiyoo kana jalattis anis immoo yaada mataa kooti koomentii irratti hin barreessine mee viidiyoo dhanan ibsadha jedhee tanani jechuudha. Egaa namoonni baay'een xiqqoon nama hidhee akkanatti qabu argee hin beeku ijoollee dhiifa manaa godhaatti jechuudha. Wanti haarawaa arganii giraa gibbitti nama jiraan warri beektan naa barreessaa jechuudha maal akka ta'e. Niif galee warri beektan naa barreessaadha ani hin beeku jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo ijoollee baay'een maal jedhu koomentiidhaan evade viidiyoon kun maqaa nu balleesse madaamiyyoo argite maal nuun jetti biyyattiin teechan biyya akkanaatiin nuun jedhu madaamonni iddoo gaarii maaf hin deemne maaf iddoo akkanaa deemu Itoophiyaa keessa iddoo babbareedni baay'eetu jira jedhanii barreessu. Obboleettiin keenya takka madaamiin tiyyaa argiteetii natti agarsiiste garuu ani immoo Itoophiyaa miti jedhee waakkadhe jettee koomentiidha. Inni isheen takka ammoo yaa Rabbi kuni maalidhaan kan jette jirti. Namoonni hedduun yaada mataa isaanii ibsachaa turani. Haa ta'uti garuu ani wanni nagarrame jechuudha. Madaamiin achi dhaquu ishee nagarramne garuu biyyootuma keenya biyyoonni dhalanne keessa ta'e wantoonni akkanaa jiraachuun na ajaa'iban. Biyyatuma keenya keessa ta'e yaa nuti baay'een keenya iddootti dhalanne malee iddoo garaagaraa hin deemnu wanti beeknu hin jiru. Biyyi keenya garuu Afrikaa jechuun biyyoota 56 jalatti haammattee kan jirtu yoo ta'u yeroo ammaa kana immoo Itoophiyaa keessatti biyyoonni garaagaraa fi warroonni afaan garaagaraa dubbatan baay'eetu keessa jira jechuudha. Akkasii kanaafuu obboloota koo wanti isin qaanessu hin jiru namni namaan hin qaana'u. Nama hundumaayyuu gurraachas diimaas kan uume waaqayyoodha jechuudha. Biyyoota arabaa lafa magaalaa qofa deemtanii ilaaltanii malee biyyoota arabaa baadiyyaa ishee oduu deemtanii ilaaltanii biyya keenya kana hin geessu jechuudha. Biyyoonni arabaa baadiyyaan isaanii daaradha manneen hin jiru dukkaanii dhaabbataniiti jechuudha. Hin beektu baay'een keessan kan keessa jiraatanii baadiyyaan isaanii baay'ee namatti tolu. Garuu baadiyyaan keenya mukkeenii margaa laggeenitu jira maaliif itti qaanoftu biyya keenyatti biyyaa fi haadhatti hin qaana'ani. Kanaafuu wanta akkanaa kana maqaan nu badeen jedhina. Arabdoonni viidiyoo akkanaa kan sirriitti ilaalu viidiyoo arabdootatu daawwatu koomentiin arabdoota baay'eedha koomentiin isaanii baay'ee bareeda baay'ee namatti tola anis nan deema kan jedhanii fi onnee kan kennanidha baay'een isaanii. Garuu ijoolleen keenya immoo akka waan qaaniititti viidiyoo kana jalatti barreessu garuu qaana'uu qabdan haati fi biyyi fokkattuu hin qabdu. Biyya jechuun haadha jechuun biyya amma haadha keessanii haati tiyya hin fokkatti jettanii haadha teessan dhoksitanii bareedduu haadha gandaa gadi baasuu ni dandeessu akkasitti sirriitti adda baafadhaa beekadha. Kanaafuu yaada sammuu keessanii sirriitti geeddaradhaa bal'isaa yaada obboloota warroonni koomentii akkasii barreessitanii ani waan itti qaana'e tokkollee hin qabu madaamiin tiyya soo argite anuyyuu hin beeku daawwachuun barbaada garuu Itoophiyaa keessa jedhanii jedhee kan itti hima malee wanta akkanaa maali biyya kiyyaamti jedhee waakkadhu jechuudha. Maaliif kan isaaniitis immoo kana caala kan fokkisu ni jira biyya isaanii keessatti kun immoo fokkataa miti. Wanti akkanaa kun hundaa waaqatu uume waan ta'eef akkuma uume isaanis waaqumatu uume nama kamiyyuu jechuudha. Inni viidiyoo lammataatitti jaran
kan ajaa'ibe namni gadi deemee harree dugdatti baachuu eegalee dhugaa isiniin jedha beekni jedhee namni bakka yaaduu keessa darbee xiillichee yaaduu jammaree natti fakkaate amma mee namichi kun maal ta'uuf harree dugda isaatitti baatame maaluma naaf ta'uuf jedhee harree baatee deemame amma isa baatutu harreedha moo isa baatamutu harreedha jedhanii too yaadu fa'a biyyattiin garam deemaa jirti. Miidiyaan garaagaraa babal'ate jennaan harree dugdatti baatee deemuun isaa ana ajaa'ibe harreenuu akkamitti akka waa irra taa'etu na kofalchise viidiyoo kana gisee waa irra deddeebi'ee ilaalee kolfeetu mammee isinis hordofnoonni kiyyas haa kolfan jedhee fidee gara keessan maxxanse akkasiin kofalchiisuu fi akka ittiin bashannantanis abdiin qaba garuu immoo namni keenya waan godhuu fi waan hojjetu wallaalee waan gaarii waan nama barsiisu waan namni tokko irraa barachuu danda'u hojjechuu dadhabeetti waanuma namni irraa barachuu hin dandeenye waanuma gatii hin baasne hojjechuutti gadi ta'a. Amma nuti ijoolleen biyya arabaa jirru hojii gaggaarii warroota hojjetan biyya keenya barbaadan dhugaa isinitti dhiironni biyya keenya wantoota fofokkisaa malee wantoota gaarii nu hojjetan hon jedhu hundaa miti jechuudha. Tokkiin jechuudha waanuma hojjetu wallaalii jechuudha. Jaanja kanaaf osoo amma harree baatu dhagaa baatee qasiraa hojjetee viidiyoo hojjetee irra bareedaadha jechuudha. Qasiraan hojiidha inni hojjeta maallaqa sirraa argata hojii sirraa barata garuu harree kana baatee hoo bu'umti harree kana baateetu akkanatti baatee deemu kuni maalumaaf isa fayyada laata na ajaa'ibe dhugaa isiniin jedha baay'ee na ajaa'ibe yaa rabbii kiyya edaa namni yoo jaanja'u waan godhu hin beeku kan jedhudha kanaafuu ani wanta irraa baradhe siin qabu wanta na kofalchiise siin qabu kan harree baatu innuu mataa isaatiin harreedha biyyattiin akkuma jedhan akkuma bassuu gurbattii xiqqoo sun biyyattiin garam deemti jennaan gara hoolotaatii jedhe dhiyeenya kanammoo eecha ga'e biyyattiin jennaan adaamaa gahuutti jira jedhe maal adaamaa gaasiriidha garam akka deemaa jiru wallaallee jirra kun amma hoolotas miti adaamas miti garam akka deemuun beeknu kan harree baatu kun baay'ee nama ajaa'iba isiniin jedha dhugaa rabbii baay'ee nama ajaa'iba kana fakkaata viidiyoon irra isinii qabadee dhufe akka fataa isin godhullee abdii guddaan qaba asumarraa illee obboloota keenya gaafii garaagaraa na gaafachaa jirtu obsumaan na eeggadhaa gaafii keessanis tartiibumaan isiniif hin deebisaa isiniin jechuu jaaladha eegaa wanta hojjennu tokkos wanta goonu tokkos hubannuudhaan yaa hojjennu malee yeroo amma nama dhiise harree amma inni harree baatee deemame harree kanatu isa caala yaada qaba. Harratti yaada qabdi waan ta'eef qucum kooseen nama gara harka ishiitiin illee maaragumaan qabatte gara morma isaa jechuudha. Maaragumaan akkuma ilma toltuutitti irra teechee jirti ilaala harrattiin. Odoo kalaan harreentu yaaduu baatte dugda isaatirra teechuu irraa uttaalti jechuudha. Irraa uttaalummoo hin dadhabne beekaa harrattiin hin yaadde waan ta'eef inni harree waan ta'eef hin baate kan baattamte immoo akka isaatitti sammuu isaatitti yaaddetti silaana baatee jira jetteetu marra teejjinatti fakkaate harrattiin. Malee maal jennare mee maal jettu hordoftoota kiyya nama harree ta'ee harree baatu kanaani maal jettu meesin wanti isaa qooddaniif maalidha yaada qabdan hundi keessanuu koomentii jalatti qoodafiidha dhugaa dubbachuudhaaf koomentiin tokko isa jalatti dubbisee kamtu harreedha jenna jedhe kan baattamutu harreedha moo kan baatutu harreedha jennee dubbanna amma jedhe tokko koomentii waan an barreessu dhabeetuma sagalee qabaa jira immoo koomentii kaffataa nama gootan warroonni koomentarii barreessu das nama jettu erga goote caammaa fi shaashiitti dhudhidde harreen ati baattu ilma moontala kan jedhatu waanuma nama ajaa'iba barreessu dhaloonni keenya siniin jira eegaa viidiyoo kiyya sumarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif guddaa galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemti baay'ee turtii gaarii.